daawwattoota keenya miseensota madrasaa Sabah assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. sagantaan daawwachaa jirtan qaayidaa nuuraaniyyaa ka 14ffaa madrasaa Sabah irraa daawwattoota keenya bifa salphaadhaan gabatee gara dhumaa isin barsiifne isinis barreessitanii suuraa kaastanii sagaleen jettanii nuuf ergitu. warri qaayidaa nuuraaniyyaa kutaa tokkoffaa hanga armaa hin baratin qaayidaa nuuraaniyyaa baradha. warri kitaaba agarsiisaa leenjii waraqaa ragaa fudhadha. akkuma harraan tana gabatee kana xumurtan qur'aana rabbii xumurtanii ka gammaddan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu haa agarsiisu. buleenki hedduu sin jaalan chaanaala keenya subscribe godhuudhaan qur'aana rabbii akka baratamu guddisa. akkasumas galmee yoo barbaaddan lakkoofsa keenyaan nu dubbisa. darsii isaan 14ffaa wajjin turtii gaarii. daawwattoota keenya ahlan wasahlan. egaa kun darsii 14ffaa qaayidaa nuuraaniyyaati. gabatee guyyaa har'aa kana har'aa wajji xumurra jechuun insha allahu ta'ala. warri madrasaa keenyatti galmooytanii barachuu barbaaddan lakkoofsa kanaan waatsaappiidhaan dubbisuu dandeessu isiniin jecha insha allahu ta'ala. mee har'aan tana egaa bakka darsii 13ffaa irratti itti dhaabne irraa kaasnee wajjin qaraanaa jechuun insha allahu ta'ala. mafaazan jennee dhaabne har'aan tana mee hanga hafte tana gabatee tana wajji xumurraa jechuun insha allahu ta'ala. egaa daawwattoota keenya wanni hubachuu qabdan yoo asisin jabaate rakkoo jira. gadii barachaan dhufne waan ta'eef kitaaba agarsiisaa bifa bareedaan leenjisaa jirra waan ta'eef kitaaba agarsiisaa bifa bareedaan leenjisaa waan jirruuf chaanaala keenyarraa leenjitanii nu biratti galmooytanii barachuu dandeessu. madrasaa keenyatti galmaa'uuf akkan siniin jedhe bakka amma siniin jedhe tuyxu jechuudha. okay amma na wajji jettu barreessanii immoo nuuf ergitu jechuudha insha allahu ta'ala. mihaadan نباتا وفاقا ثبورا رسول شهود قعود وجوه أثيم أليم بصيرا خبيرا رحيق شهيد عظيم قريبا كريم مجيد محيط نعيم يتيما يسيرا رويدا قريش. قريش جنرمتي عيشة الموؤودة موضوعة. daawwattoota keenya gabaabsinee bifa salphaadhaan barsiisaa jirra. maaliif miin fataa maa waasuqnaa mau dodoma duu jettanii bifa kanaan nu barsiifne yoo jettan barsiifnee jirra. yeroon itti barsiifnes ni jira. kana osoo hin taane waan kanaa gadi ammaas qur'aana suuraa faatihaarraa kaasnee jalqabsiifnee waan jirruuf qur'aanuma keessatti bachaa deemtanii kana qaadammaa quuqni quuqan ta'uu waan dammaa qabuu fi ayini kun quuqa ta'uu waan dammaa qabuu fi waasuqni suqnaadhaa cuu daal kasraa dammaa lama qabuu duun tahaa ka jedhu kitaaba agarsiisa keessallee injinee jirra. warri kun sinii jabaate agarsiisan qaraanii achi deebi'a. yoomi kaanoo kana qaraatanii nuuf ergitu inshallah. warri agarsiisas ta'e kitaaba kana madrasaa keessatti keenyatti leenji'uu barbaaddan lakkoofsa nuti isiniin jennee nu dubbisaadha. lakkoofsi keenya jalqabarras dhumarras ni jiraan dubbisaa isiniin jenna. assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan darsii 14ffaa qaayidaa nuuraaniyyaa irraa tokko kaanee 14 geenye tokko jedhanii lama jedhu akkuma jedhamu nama tokkoffaa beekuutu lammaffaa barata. warri tokkoffaa kaatanii hanga 14ffaa kana baratin deebi'aa baradha. kitaaba agarsiisaa warri leenjiin deebi'aa leenji'aa isiniin jenna. hedduu isin jaalan qur'aana fixxanii ka gammaddan rabbiin nu haa agarsiisu. chaanaala keenya subscribe gochuun dagatinaa isiniin jechaa hedduu isin jaalanna. daawwattoota keenya ka barachaa turtan darsii 14ffaa hedduu isin jaalan ajaja isiniin jenna dagatinaa barreessaa suuraa kaasaa nuuf ergaa sagaleen jala jedha. kan isin daawwachaa jirtan madrasaa Sabah subscribe hin dagatinaa. akkuma gabatee kana fixxan qur'aana fixxanii isin haa gammachiisu isiniin jenna. wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا